argitanii viidiyoo ana qofatu arge moo isinis argitaniittu? Ana qofatu arge moo isinis argitaniittu viidiyoo kana laalame sagalee jalaan balleesse. Mucayyooni viidiyoo mucayyooni memorii Saidoo jalaa fuutee caccabsitee nyaatte kunoo Sumayyaa bira deemtee jirti jechuu. Sumayyaadhaan deemisi ajjeesa. Anu doorsifamee tan dhufe anu galgalaaf ganama balbanatti natti tume Saidoon nama natti bitee si ajjeefna jennaan hin baqadhe dhufeette Sumayyaa bira dhatte biyya jijjiirannaa kottu kay'etteen Sumayyaadhaan. Argitanii biyya akkasitti wal barbaadaa jechuu. Namni garaan sana maana'u namni waliif dhimmu namni waliif yaadu hiriyaa jechuun akkasi. Argitanii akka isheetti barbaacha deemte. Argitanii ilaalaa ka isin baay'uudhaan baga baddee ayyuun baga akkas taate gabbaraa jettee baddi Saidoon kan kana caalu godhaafi jechaa turtan. Baga baddee ayyuun gosh baga baddee ayyuun. Garuu hunda caala kan nu gammachiisu lubbuu isheetiin jiraatte baga jalaa badde. Hin barbaanne hin feeneedhaaf deemte malee lubbuudhaan jirti mucayyoon. Garuu hin feene Saidoo itti taphachuuf ka'e argitanii. Osoo gabbaran kaffalee otuu waan hundeen kaffalini birri isheedhaaf gatii argaa kennetu birri 600 sana wacii waan mana keessaa godhe inni. Kana biraan qabeenya farrabneef ilaali. Waan tokko farrabneef qabeenya qabu mana akkasiin qaba lafa akkasiin qaba sangoota akkasiin qaba horii akkasiin qaba buna akkasiin qaba xeefii haganan qaba qamadii ammanan qaba jedhee mallatteessineef qabeenya isaa deeme dhaqee hin agarsiifne baga jalaa badde silaa'u. Kunoo galaafatanii mucayyoon barri na doorsisan jetteetu baddee Sumayyaa bira jirti mucayyoon memorii jalaa fuute sun. Ayyuun dhuguma Saidoo jijjiraatti hin galaafatanii mucaa kana. Dhuguma Sumayyaan inni ifti kan ergee memorii fuuchisiise eenyudha Sumayyaa miti. Akka zalgiinsaa jalaa badu akka zalgiinsaa jalaa kan jalaa fashalaa'e kan godhe eenyudha Sumayyaan maaliif otuu iyya irraan fudhataniitu fuudhe. Malee ayyuun qabeenya barbaaddeeti. Ayyuun birrii barbaadde akkas taate jettan. Isin otuu sin ta'eeti dhiirri gaafa isin gaafatu yookaan immoo gaafa dhiiraa wajjin waa dagaltanii otuu waa waliin mallatteessin mallattoo qubaa waliin mallatteessin wal fuutu. Mallatteesseeraa fi qubeelaatti kaa'e malee Saidoon. Eessara waraqaan mallatteessee keessara. Kanayyuu itti bilbiltee lubbuu ishee baraarte gaafas guyyaa gaafa sana jechuudha. Guyyaa gaafa zalgiisa idoodhaa. Bakka ciisichaa dhaquuf ka'anii beelloo irraa baasee silkiitti bilbilte hankaasite suni rabbiin jireenya kee eebbisu ulfaadhu akka mucaa kana baraarte jechuudha. Mucaan kun sila rakkoo cimaa keessa buutii jechuudha. Rakkoo isheen keessa buutu mucaan kun dubaraa akkuma beektanii durbummaa qabaatte durbummaan qabaanne isa nun galchu. Garuu jechuudha dhiira tokko wajjin ciistee kaatee ammatu Saidoo wajjin ciistee kaatee borumtii isaa wal lolte isheen heerumtee galtee namni fuudhu hin jiru namni itti siqu hin jiru. Amma alhamdulillah abbaa barbaade fuudha jechuudha ayyuu. Maaliif wajjin hin ciifne ka? Wajjin ciifteen argan. Wajjin hin ciifne otoo wajjin hin bulinitu addaan baate dhiirrillee borii kan biraanillee hin fuudhaa jechuudha mane. Jaartii namaatiin jedhamtu. Qubeelaatti kaa'amanii jaartii namaatiin jedhamtu. Otuu farramsiifatee yookaanis immoo inni kaa godhatee jiraatee ta'e jaartii namaati. Kun argitanii kan mucayyoon Yamanii dadhe mucayyoon siimii caccabsite. Siimii jala hatte suni ayyuu lubbuu ishee baasuu hin dhiifti. Laan. Asii Sumayyaadhaaf yaaddee ati asii qobaa kee mana keessatti gubatta ka hin deemnaa iddoo qayyaradhu biyya jijjiirradhu jennaan Sumayyaan hin barbaadu iddoo tokkoyyuu hin naquu ani ijoollee koo wajjin hin jiraadha. Biyyi kunis naaf ta'ee jira Saidoo dhufu baatus nan galchuu ilmaan kiyyan guddifadhaa jette. Ilaaltanii amma tuuseen immoo jechuu ayyuuni rabbi kana keessa kaa'ee jechuudha. Jalaa ba'uu baatte qabeenya kana sababeeffattee jalaa baduu baatte ayyuun. Utuu jalaa baduu baatte mucaa kana hin galaafatanii mucaa kana hin ajjeesu bara hin ajjeesu. Kanii mee jechuudha. Adaamama keessaa baatee Finfinnee dhaquun iyyuu hagam xiqqoo namatti ulfaata. Magaalaa tokko baatee fakkeenyaaf Qaalitti Mannaariyaadhaa kaatee markaattoo dhaquun yookaanis immoo saarisii midhaan piyaasaa kana kan sabbataa kana dhaquun xiqqoo taaskii qabatte xiqqoon ulfaatu. Isheen garuu xiyyaaraan deemteetu hiriyaa ishee waan keessa jirtuu fi haala isheen keessa jirtu ilaaluu deemtee jechuudha. Otoo itti himisanu otoo silkiin bilbiliniifitu deemtee jechuudha. Eenyuree kan akka itti ayyuu barbaadaa jiru isaan wal barbaadu ilaala hiriyaa akkasii. Kottu deemeetteen kottu bayyatteen. Si ajjeesa Saidoon bayyatteen. Memorii akkasuma yaani fuusisiifteen beeka ka Saidoon.
Isheen amma maal jette? Sumayyaa maal jette? Viidiyoo ishee keessatti durbummaatti qabatte durbummaan qabdu kanaaf jalaa baddee jette. Tokko immoo maal jette? Qabeenyatti qabattee jechuu. Qabeenya naa hiri jetteeni. Dhugaa qabdi. Hiruufii qaba. Otuu qabeenyaan hiriniif. Inni saayidaan jaartii qaba, ijoollee qaba. Ijoolleen isaa fuulla qabdi, jaartiin isaa fuulla qabdi. Ayyuun illee fuulla godhachuu qabdi. Otuu maaliin ta'e otuu wajjin hin ciisin. Isinis otuu dhiiraa wajjin hin ciisin, dhiirris otuu hin fuudhin dursee farramsiifachuu qaba. Durseetu qabeenya isaa walii wajjin mallatteessu. Qabeenya akkasiin qaba jedhaniitu walii mallatteessu. Fagooyyuun naqinaa namarrattis hin argina jedha. Diraamaa Meelaat keessa turte eenyu isheen Meelu diraamaa Meeluun hojjechaa turte irratti eenyunni Jooy Jaarsisaan harkaa diraamaan sun dhaabbatee jira. Diraamaa sana keessatti qabeenya dura amma qaban walii mallatteessanii fakkeenya waanuma lafarratti ta'aa jiru diraamaa sana dhiyeessanii jechuudha. Dursa qabeenya walii mallatteessaniitu wal fuudhan. Saniin booddee gaafa wal fuudhanii walii kuuf ka'anii wal lolanii seensoo baanitti hirmte miti gaafa walii kuuf ka'anii qabeenyi suni walakkaan kan ishee ta'ee jechuudha. Ilaal otuu walitti hin heerumin otuu waliin fuudhin waan qabdu walii mallatteessita. Aadaa isaati gabbarri kan hin nanne aadaa Arsii qofaa kan Indilimsii baxxaaniyaa fuudhanii dhaqan. Akka aadaa biyya keenyaatti abbaan inni uffata, obboleessa abbaan uffata, akaakayyuu inni uffata jechuudha. Nama keenya akka Arsiin baay'atu malee abbaa keetu uffata Indilimsii suufii caammaa walalle abbaa kee obboleessaan gafaa kee akaakayyuu kee uffata sakaan immoo dhiisikaa. Uffata kan uffatu harmeen kee uffatti. Qamisii baqasanii fi geessu ofii hodhisiifatti haati kee qamisii baqasanii haadha keetii geessu. Caammaan hin bitamaafi, sabbati mudhiidhaan bitamaafi, shaashiin hin bitamaafi haadha keetii jechuu, haadha intalaatii jechuu wanti hunduu fida. Deebi'ee obboleettii haadha asiitiin bitama. Deebi'ee jaalan beektu jaala warri nannaqabaa qabattan hin beektu. Warri nannaqabaa qabattanii jaala jedhama. Jaala qabna. Jaalli keenyallee akkasuma haati keenya uffatti. Warroonni kiristaanaa immoo kirsinnaa warra koo jira haati kirsinnaa keessanillee hin uffatti jechuudha. Isin gabbarra maanni gabbaraa itti baddi ayyuuni gabbara maalii jiraatan? Kan Arsii immoo bar guutummaatti Arsii kana obbolaa uffisuudhaan obboleessa abbaa fa'a uffisuudhaan akka Arsii hankeenya obboleessa abbaan uffatu akka aadaa biyya keenyaatti akkan beeku sayyuu akkan beeku akkan uffisetti malee akka kan biyyaan beekon akkanii abbaa fi haadha koo akaakayyuun koo jiru obboleessa koo hangafaa uffisetti beekaa jechuudha. Viidiyoo yeroo sana waraabadheerati asirratti fidee maxxansa. Viidiyoon jira yeroo sana moobaalii guddichi kun hin jiru qaba. Yeroo ittiin heerume moobaalii guddichi kun hin jiru silaa waraabee. Nyaata maal televizyiiniidhaan maaf na waraabne garuu gaafa heerume isaan darbatu. Akkasi kaadhaan haasaa kottan ka'e kanaa gidduudhaan immoo. Kanaaf waa'een ayyuudhaa jechuun na gammachiisee jira. Jalaan baduu ishee. Garuu lubbuudhaan jiraachuun se hedduu tokko namatti tola. Akka jara harka hin jiru iddoo biraa milixxee jirti hin baati yeroo dhiyootti hin dhufti jechuudha. Gaafa Sa'idoo yookaan biyyaa bahu yookaan immoo waa tokko jedhanii fiduun isaanii hin oolu jechuudha. Lubbuudhaan jiraachuu jirti garuu Sa'idoo na deemu achi. Sa'idoo irraa gori mucaarraa nu gori boonni na ajjeesu jarri nu jalaa ajjeesu mucaarraa nu gori nuufa jiraattu. Irraa nu gori dhiis deemi jaartii keetti gadi. Sa'atuu beekadutti ajjeesu Sa'idoo si ajjeesu. Jarri kun sharri isaanii sharrii miti. Mucayyoo akkasiin godhattu nagarree ijarraa boba. Dubartittii amma Sumayyaa bira jirtu kan ijarraa boba. Qabdee sirreebdi wabiidhaaf iyyuu gurbicha osoo wabiin hin jiraanne gurbaa qallaa sana reebde bara. Rabbuma wabii majjiraaf wabii sodaatti malee mucaawoon reebdii gaafa miimoorii qarxamsite nyaatte. Amma immoo kani ayyuu dhiisti. Kan achi biyya fagoo sana xiyyaara gatii xiyyaara tikeetti haganaa kutatte xiyyaaraan deemtittu ayyuu dhiisti. Baga Rabbi baase ayyuu baga Rabbi baase ila ofeegi borumaa fi ofeegi ittiin deebinatti ati qeerroo kan biraa dargaggeessatti shallaliiti eerumi bor qabadhuu xiiqiidhaaf immoo eerumi itti agarsiisi. Sa'idoo Rabbi obsa siifa kennu Rabbi si haa baasus immoo waan jennu qabnu sila kasaarte Rabbi si haa baasu. Maal si goonaree manaa nyaattu jireenyaan qabu minnis. Amma immoo viidiyoo kanam arge maal jedhe itti takkeffatu san isin sodaadhu ittiin. Sin sodaatin Sa'idootti walawwale. Gabbaas itti agarsiisi sadeen gaddaasan. Meeshittii sana itti agarsiisaa sodaattu. Sin sodaadhu itti qabi. Keessa buusi yoo dhibe keessa buusi Sa'idoo sodaatin itti qabi itti agarsiisi. Maal inni sodaatin sin jettee qoma sitti dhidhatti dubartiin keessa buusi lukasee cabse. Qaanfattu kun.
Kun shira guddaa ayyuurratti yaadame hojjetameedha jechuudha. Ilaala zalgiinsee jalaa otoo an keessan ta'e maal jettu mee akka keessanitti assaa balaalame an dura ayyuun lolaa an durii ayyuummaa akkana taate birrii barbaaddee heerumteen jedha garuu bakka dhugaan jiruttan deemaan dhugaa duran sumayyaarra goraa ture sumayyaa miskiinatiyya maarree jedhe kunoo amma immoo akka nama tokko zargee ammaa kana baasifteetu mucaa kana karaatti hambisuuf yaaddee jechuudha. Namni heerumteetti jedha namni qubaan qabu iyyuu hin jiru bara mucaa namaa namni qubaan qabu hin jiru jechuu ammatu isheen gaafas guyyaa gaafa sana wajjin bulteetti ta'ee heerumtee galte jedha malee durbi garuu isheen malatteetu isheetti dawwaltee baafte sanadha kan hin galateeffachaa jiru ani abbaluu isaan hin beeka kanaaf jennaan hedduu tokko nama sodaachisa jechuudha haalli isaan keessa jiranii baay'ee sodaachisa kun haga kana mucayyoon biyyaa baate achi deemtu utuu nuyi waliin barbaadnu hin sobdakki jabdu minaamin jenna malee nuti waliin barbaadnu bar ayya oromoo.